Aku resource qabu. Asitti waa'ee konfliktii asoo maaltu fide jedhee. Isammoo siyaasa addunyaa yeroo dubbiftii siif gala. Barnoonni akkas jedhamus jira moo? Lakkiin jiru. Ani yeroon qo'annaa koo xumuru beekumsa waliigalaaf kanan dubbise irraa qo'adheen. Yuunivarsiitii yeroon galus na gargaara. Ahaa, inni kun si ga'uudinaan gaafa yuunivarsiitii deemtuufis jettee qo'atta? Egaa yeroo fi umurii yoo qabaanne ga'uun keenya naaf. Fakkeenyaaf ati yuunivarsiitii seentee maal qo'achuu barbaadda? Ani moo? Eeyyee yaaddeen beektu moo? Beeka. Business managementidha. Maal qabeenya hooggantuu qabda moo? Lakkiin qabu isaan fida jetteeti. Garuu gara fuulduraatti qabeenya mataa kootii gaafa nuradhu isaaf na gargaaruu danda'a jedheen. Maaliin balleessi? Nakkiuma. Amma gara ji'oogiraafiitti. Conflict of resources. Conflict of resources yoo ta'an natural resources and conflict of resources. Sanumaadha. Sifata jedhee amma taafuuf. Tole. Kamariyaako. Siif jira maal irra kilabiin hin jiru? Jechuun koo uffannaan kee kan namni kilabii deemu uffatu miti. Yeroo hundumaa kilabii deemuun jira. Maal taati? Homaa? Wanti illee taatetta. Homaan taaniin siin jedhee. Tole, gumiin dhukkubee fi kan jette maal ta'e? Taayifoodii dhukkubsateeti. Maal nyaata? Ani maalittan beeka wanta inni nyaata? Ana wajjin hin nyaanne. Tole tasgabbaa'ee gurmuu. Tarii obboleessa kee waan ta'eef wanta inni ta'e waan beektu natti fakkaatee si gaafadha. Hin beeku. Lakki atumti nyaadhu. Maaloo? Dhugaa. Kana qofa gammeeku lammataa kan biraa siif hin fidu. Amma yoo natti san harka kootiin nyaadhe caalaa kanatti martee afaan na keessatti na gubse. Mee yeroo manyaan ullee waan na saalfachiisu dubbachuu dhiisne. Bifti kee illee haa ta'u akkamittiin gaafa martee afaan nama keessu nama uwwisiise. Garuu ati waan hundumaan iyyuu bareeddoo taatee ni dandeessaa? Ati yeroo hundumaa bareedina koo ajaa'ibsiifatta. Kan ati jaallatte bareedina koodhamu? Waan hundumaa keeti maaliifan si soba? Yeroo jalqabaaf gaafan si argu gogee kana nafee bareedina keetiinidha. Yeroon isa yaadadhu nan sodaadha. Maaliif? Kaleessa kanatti booji'amtee bareedina kootiin taanaan bor kan na caalaa bareeddu yeroo dhuftu nagattee deemtaa jireen sodaadha. Lakki akkasillee hin godhu. Bareedinni si gowwoomsi. Tole akkasiin hin jenne san sodaadha. Sababni isaas bareedinni kee na biteetan si argadhe. Callisimi. Namni dirree waraanaa irratti rasaasaan dugda isaa yoo dhahame sodaateetu baqatu akka ta'e akka mul'isu beekta miti. Eeyyee. Ani garuu dudduubaan yoo rasaasaan rukutame dhokodhee utuu hin taane galagaleetuun si ilaaluuti. Haddas hin dandeenye.
Wanti namtu yoo ishee yaadachiise.